Kylian Mbappé waliigaltee PSG waliin qabu akka inaaresine beeksiseera. Kileeboonni isa barbaadan garuu eenyu fa'i? Egereen isaa eessa ta'uu danda'a? Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa Broadcasting. Warreen maatii keenyan ta'in ammuma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Koomentii jalatti yaadaaf qabdannuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Kylian Mbappé waliigaltee PSG waliin qabu bara 2024 achitti akka inaaresine garuu ammoo bara dhuftuu achuma akka turu beeksiseera. Kanatti kan hin gammanne PSG kontiraata isaa osoo hin xumuriin kilebii biraatti dabarsuu yookaan gurgurachuu akka filatu ibseera. Yookaan isa gurguratan ta'ee kilebii taphataa kana barbaadu xiqqaa hin ta'u. Rakkoon isaa garuu kileeboonni gatii qaalii dargaggoo ganna 24 kun baasu warri baasan xiqqaachuu danda'u isaati. Mbappeen waggaa 6 dura kilebii Monaco irraa jalqaba ergisaan PSG erga seenee taphoota 260 irratti hirmaatee goolii 212 lakkoomsisee kubbaa goolii ta'an 98 ammoo mijeessee kenneera. Kilebii kana waliin Faransaay keessatti waancaa liigii tokko dabalatee waancaa 13 injifateera. Garee biyyoolessaa Faransaay keessatti akkasuma gahee olaanaa qaba. Faransaay waancaa addunyaa bara 2018 yeroo injifattu gaheen taphataa yeroos ganna 20 collaate Mbappé salphaa hin turre. Biyya isaaf yeroo 68 hiriiree kan taphate Mbappeen goolii 38 lakkoomsiseera. Kanaanis injifattoota Faransaay goolii hedduu lakkoomsisan keessaa sadarkaa 5ffaarra taa'eera. Abbaa riikeerdii kan ta'e Olivier Giroud irraa goolii 15 fagaatee argama. Onkoloolessa darbe Mbappeen tapha xumuraa waancaa addunyaa irratti biyya isaa bakka bu'ee galchii 3 yookiin atirikii isa jalqaba lakkoomsiseera. Taphataa addunyaa kubbaa miilaa of jalatti ilaalaa jedhamu kanaaf PSG duuba egereen isaa garam ta'a. Egaa taphataa beekamaa fi jaallatamaa kana kileeboonni yeroo ammaatti baay'ee wal dorgomaa jiru. Real Madrid. Mbappeen bara darbee Real Madrid seenuuf dhiyaatee ture. Garee warra Spain akkaan isa dinqisiifatan kana seenuuf dhimmoota maallaqaa irratti Madridiif PSG walii erga wal ta'ee booda jijjiirraan kun boodatti deebi'eera. Madrid euro miliyoonii 150 baasee mallatteessuuf dargaggoo kanaaf ammoo mindaa euro miliyoonii 40 kaffaluufi dhiyeessee ture. Booda PSG gatii fi faayidaa adda addaa taphaticha hawwatu dhiyeessee of biratti hambisee erga harjoomee PSG fudhatee booda abjuun Madridiif taphachuu istasa in xumuramne jedheera. Injifataan lammii biyya isaatii baalaandoorii injifatee Benzemaan Madrid gadhiisee gara Saawudii imaluun Madrid injifataa barbaacha gabaa akka ba'u isa dirqisiiseera. Ammatti injifataa Tottenham Hurricane jalqaba irratti adamsamaa jira. Tarii baranaa Madrid nama barbaadaa ture kanas harka galfachuu danda'a. Gareen Carlo Ancelotti torboonota dura taphataa sararaa gidduu lammii Ingilaand Jude Bellingham Dortmund irraa euro miliyoonii 300 harka galfateera. Dabalee gatii qaalii biraan Mbappé harka galfachuun gama maallaqaan qormaata itti ta'uu danda'a. Kilebiin biraa kan morkataa jiru Manchester Unitedidha. Kileeboota injifataa Faransaay kana adamsan keessaa Manchester Unitedin isa tokko. Kilebiin kun Premier League keessatti kileeboota gatii qaalii baasan injifataa kana mallatteessifachuuf gomsa qabu jedhaman muraasa keessaa tokkodha. Kilebichi adeemsa gurguramuurra jira. Maatiin Gileezar kan ammatti kilebicha harkaa qabu gurguruuf beeksisee hordofee Sheikh Jassim bin Ahmed Al Thani kan warra Kwaaterii fi dureessi Ingiliz Sir Jim Ratcliffe maallaqa ittiin bitan dhiyeessanii ammallee murtee eegaa jiru. Leenjisaan kilebichaa Erik ten Hag kanuma keessa injifataa barbaadutti jiru. Yoo ni argama ta'e Tottenham irraa Keeniin bitachuuf akkuma Madrid eeggachaa jiru. Amma injifataa Faransaay kun gabaaba'aa taanaan warri United carraa isaanii yaaluu malu keessumaa abbaan qabeenyaa haaraan dafee yoo beeskifame tarii dhimma Mbappé irratti murtee guddaa isa jalqabaa gochuu danda'a jedhama. Kilebiin biraa Saudi Arabiyaa. Liigiin Saudi Premier League mana Cristiano Ronaldo fi amma ammoo Karim Benzema ta'e tarii Mbappé qoruu danda'a jedhama. Ronaldoon gara Al Nassr imaluun injifataan baalaandoorii yeroo 5 kun
taphataa miindaa qaalii argatu akka ta'u sababii ta'eera. Barruun Forbes akka jedhutti namni ganna 38 kun waggaatti miindaa doolaara miiliyoonii 136 nyaata. Kilabiin biraanii Saawudii Al Hilaal Lionel Messi mallatteessifachuuf yaaliin godhe fashalaa'uu booda gaaffiin gatii qaalii tarii Mbaappeef yoo dhiyaate booda waan nama raaju hin ta'u. Chelsea abbaan qabeenyaa haaraa Chelsea Todd Boehly kilabicha erga bitatanii reefuu bara dorgommii tokko yeroo jijjiirraa taphattoota lama gidduutti bittaa taphattoota paawundii miiliyoonii 550 baasaniiru. Chelsean akka bara kaanii sana garee isaa jabeessuuf bittaa taphattoota haaraa fi muudama hin qabu. Seerri liigichaa bu'aa wajjin wal qabatu eeguunis irra hin jiraatu. Enzo Fernandezin yeroo miiliyoonii 121 Modric paawundii miiliyoonii 89 kontiraata waggaa dheeraa 8 fi walakkaaf mallatteessuun isaanii tarii baasii isaanii waggoota ammaa sanaaf qooduun ammas gabaatti ba'anii taphataa gatii qaalii kana Mbappé mallatteessifachuu danda'u jedhamaa jira. Itti aansuun kilabiin biraa kan Mbappé fudhachuuf dorgommiirra jiru Liverpoolidha. Mbappé Liverpoolin akka dinqisiifatu bara 2020tti ifatti himee ture. Leenjisaa Jurgen Kloppin ammoo leenjisaa baay'ee gaarii jechuun ibse. Garee Liverpool dura Premier League injifachuun taasise maashinii jechuun jaje. Amma dura maqaan Mbappé warra Didimoolii kana waliin ka'aa ture. Leenjisaa Kloppii garuu taphataan sarara duraa kan dandeettii maallaqaa garee isaanii ol ta'uu danda'a jedhamaa jira. Jijjiirraa Beelinghaaminis wal qabatee maqaan kilabichaa irra deddeebii yoo ka'u Klopp yaaduma wal fakkaatu kennanii. Yaadni kun ammallee akkuma jirutti jira jedhamee fudhatamus abbaan qabeenyaa kilabichaa John Enner shaampiyoonii baranaa Manchester City waliin akkuma bara kaanii dorgommii ta'uuf maallaqa baasuun irraa eegama. Liverpool carraa Mbappé kan of harka gashatu ta'us danda'a jedhamee yaadamaa jira. Egaa qopheessee qindeessee kan siniif dhiyeesse an Eebbisaa Taakkalaati. Qophii biraatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii.